Ashama akkam jirtu guyyaa har'aa immoo history great unity lammaffaa paartii sadaffaa qabadhee dhufee jira. Guyyaa har'aa immoo kan laallu markets, trade routes and medium of exchange kan jedhu wajjin laalla jechuudha. Paartiileen lameen dabre keessatti waa'ee long distance trade yookiin daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture kan jaarraa 19ffaa wajjin laallee turre jechuudha. Har'a immoo daldalli karaa dheeraa kun iddoo gabaa yookiin maarkettiilee akkamii keessatti gaggeeffamaa ture, akkasuma trade route yookiin karaa daldalaa kan jennuun kana karaalee akkamii fayyadamaa turee fi medium of exchange jechuunis isa akka mallaqaatti walirraa bituu fi walitti gurguruudhaaf wanti isaan yeroo sanitti fayyadamaa turan maal ture kan jedhu wajjin laalla jechuudha. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan faana tura. People visited markets mainly to buy or sell goods. Namoonni gabaa kan dhufaniif wanti inni guddaan maaliif jechuudha? To buy or to sell good. To sell goods meeshaalee bituudhaaf yookiin meeshaalee gurguruudhaaf jechuudha wanti namni gara gabaatti dhufuuf. Haa ta'u malee market also served people as a place where to look for lost cattle, to select a would-be lover, to settle disputes and to send or receive message. Kanaan alattis meeshaalee bituudhaaf gurguruun cinattis gabaan akkamitti tajaajilaa ture? Iddoo namoonni fakkeenyaaf yoo horiin jalaa bade jechuudha, iddoo deemanii akka iddoo barbaadatan ture jechuudha. Iddoon gabaa kun jechuudha meeshaa gurguruu fi bitachuudhaan alattis wantoota biraatiifis tajaajilaa ture jechuudha. Isaan keessaa to send or receive message ergaalee waliif dabarsuudhaaf jechuudha. Namni kan wal argu iddoo gabaa kanatti waan ta'eef ergaalee waliif dabarsuudhaaf tajaajilaa ture jechuudha iddoon gabaa kun. Akkuma reefu jedhe immoo yommuu wanti tokko jalaa badee iddoo gabaa kana dhufuudhaaniif barbaadachuudhaafis tajaajilaa ture jechuudha. The most prominent markets of the long distance trade in Ethiopia were the most prominent yookiin the most famous jechuudha. Iddooleen gabaa bebbeekamoo ta'an daldala karaa dheeraa Itoophiyaa kana keessatti iddooleen gabaa bebbeekamoo ta'an isaan asiin gaditti tarreeffaman kanadha. Isaanis Boongaa Kafaa keessatti kan argamu, Harmaataa, Injimmaa, Sakaa, in Limuu Innariyaa, Assendaaboo in Wallaggaa, Baasoo in Gojjam, Daaritaa in Dayifaa in Bajjimdir, Adwaa in Tigraay. Kunniin isaa muraasa jechuudha. Iddoo gabaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa isaan kunniin isa prominent yookiin famous yookiin beekamaa kan ta'anidha jechuudha. Inni biraa Saqaan iddoon gabaa kan Limuu Innariyaa keessatti argamu kun jechuudha. Was the political center of Limuu Innariyaa, iddoo giddugala politikaa Limuu Innariyaa ture jechuudha. Limuu Innariyaa isteetii Itoophiyaa keessa yeroo durii turan keessa ishee takka turte jechuudha. Naannoo bahaa Itoophiyaatti isteetii argamtu turte jechuudha. These markets linked the southwestern Ethiopia with northern region. Iddoon gabaa kunniin linked yookiin walitti qunnamsiisaa turan jechuudha. Warra southwesternii fi noorzii warra turan wal qunnamsiisaa turanii jechuudha. Warra kibba dhihaatii fi warra kaabaa kana wal qunnamsiisaa turanii jechuudha iddooleen gabaa kun. There were also markets located along the east-west road trade. Gabaaleen
bebbeekamoon isaan reefu gubbaatti tarreessine akkuma jiranitti ta'e iddooleen gabaa kan karaa bahaa fi dhihaa wal qunnamsiisaa turan iddooleen gabaa isaan biroos ni argamu jechuudha. Isaan keessaa kan akka Sooddoo, Guraagee keessatti kan argamu jechuudha. Ankober, Aliyyuu Ambaa, Inda Abdul Rasul kan jedhaman immoo Noorzerin Shawaa kaaba shawaatti kan argaman jechuudha. Ankaaroo enda Dawwee kan jedhaman immoo Walloo keessa kan turan, Dirree Dawaa enda Harar kan Harargee keessa turan jechuudha. Isaan kunniinis iddoolee gabaa turanii jechuudha. Iddoolee gabaa daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture keessatti iddoolee gabaa turanii jechuudha. Obok, Zeilaa and Barbara used as an outlet in this line of trade. Kunniin immoo daldala asirratti gaggeeffamu gara alaatti baasuudhaaf iddoolee tajaajilaa turanidha jechuudha. Inni biraa Matammaa kan jennuunidha jechuudha. Matammaan Itiyoo Suudaanis boordarii irratti kan argamtudha jechuudha. Daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti kan argamtudha jechuudha. Northern Western Inland Outlet turte jechuudha. Gara daangaa irratti sababa argamtuuf iddoo wantoonni gara alaatti ittiin ergaman turanii jechuudha. Daldalli karaa dheeraa kun akkuma yeroo dabre ilaalle daldala biyyi takka meeshaa gara keessaatti seensisuu fi gara alaatti baasuudhaaf itti fayyadamaa turte jennee ilaallee turre jechuudha. Kanaaf iddooleen daangaa irratti argaman kunniin meeshaalee gara alaatti baasuudhaaf akkasuma gara keessaatti seensisuudhaaf iddoo tajaajilaa turanidha jechuudha. Isaan keessaa Matammaan ishee takka turte jechuudha. Itti aansee immoo kan laallu medium of exchange kan jennuunidha jechuudha. Medium of exchange kan jennuun kan akka currency fi money yookiin mallaqaati jechuudha. Medium of exchange jechuun salphumatti yommuu daldala tokko gaggeessinu wanta bituu barbaanne sana bituudhaafis ta'e gurguruudhaaf wanta itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf wanta wayii bitachuudhaaf qarshii nu barbaachisa. Qarshiin sun medium of exchange jedhama jechuudha. Meeshaa tokko bitachuudhaaf qarshii itti fayyadamnee bitanna waan ta'eef qarshiin sun akka medium of exchange tti nu tajaajila jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana maal fayyadamna? Qarshii baalaa kana fayyadamna jechuudha. Inni kun yeroo duraanitti hin turre jechuudha. Yeroo daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture kan jaarraa 19ffaa kana keessatti hin turre jechuudha. Qarshiin amma fayyadamnu kun kanaafuu yeroo sanitti maal fayyadamaa turan kan jedhu ilaallaa jechuudha. There was no uniform medium of exchange. Yeroo sanitti akka ammaa kanatti wanti dhaabbataan hin turre jechuudha. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa guutuu keessatti kan fayyadamnu qarshii wal fakkaataadha jechuudha. Yeroo sanitti garuu wanta garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Warqii ta'uu danda'a. Wanta vaaliyuu qabu kamiyyuu daldala gaggeessuudhaaf fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Wantoota yeroo san daldala gaggeessuudhaaf itti fayyadamnu keessaa beekamaa kan ture amooleedha jechuudha. Amoolee kan jennuun kun naannoo Affaaritti soogiddaa argamu ture jechuudha. Yeroo sanitti vaaliyuu kan qabu sababa tureef daldala keessatti itti fayyadamna jechuudha. Amoolee was a universal medium of exchange. Amooleen kun akka waliigalaatti universaalii kan turedha jechuudha. Daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture kana keessatti kan jaarraa 19ffaa jechuudha. Universal medium ture jechuudha yeroo sanitti amooleen kun.
wantoota bituufis ta'ee walitti gurguruudhaaf amoolee kana fayyadamaa turre jechuudha. The traditional of barter was common in many markets. Akkuma reefuu jennee turre yuunifoormii kan ture yookiin exchangein medium of exchange wal fakkaataan hin turre jennee jirre jechuudha. Amooleen akka waliigalaatti kan fayyadamnu ta'uyyuu yeroo sanitti the tradition of barter meeshaa wal jijjiiruun barter jechuun wal jala jijjiiruu jechuudha. The tradition of barter was common in many markets. Gabaalee hedduu keessatti meeshaalee wal jala jijjiiruudhaan daldalli gaggeeffamaa kan ture jechuudha. Yeroo sanitti koomanii ture jechuudha. Inni kunis wanta barbaanne tokko kan qabu namni biraa hin qabu yoo ta'e nama saniin wal jala jijjiiruudhaan wanta barbaade sana argachuu jechuudha. Bifa kanaan daldalli kan gaggeeffamaa ture jechuudha. Inni biraa immoo Maariyaa Tireesaa kan jedhamu saantima Maariyaa Tireesaa jedhamuttus ture jechuudha yeroo kana keessatti. Silver coin named after Queen of Austria first imported to Ethiopia in the late 18th century by foreign merchants. Coinin silverii irraa tolfame kan maqaa mootii biyya Awustiriyaatiin moggaafame gara Itoophiyaatti jaarraa 18ffaa gara xumuraatti kan seene ture jechuudha. Maariyaa Tireesaa kan jennuun kun jechuudha. Kan dhufes foreign merchants yookiin daldaltoota biyya biraatiin kan gara Itoophiyaatti dhufedha jechuudha. Maariyaa Tireesaa kan jennuun kun jechuudha. Besides Amole and Maria Teresa, pieces of clothes, beads, cartridges were also used as medium of exchange. Wantoota akka Amole fi Maria Teresa, saantima Maria Teresa kanneen alattis wantoota adda addaa fayyadamaa turanii jechuudha daldala kana keessatti. Gabaabinaan medium of exchange kan jennuun akkuma reefu jedhee ture wanta yommuu daldala tokko wajjin taasisnu walirraa binnuu fi walitti gurgurru jechuudha. Wanta bituudhaaf yookiin gurgurachuudhaaf itti fayyadamnu sana jechuudha. Wanta akka mallaqaatti itti fayyadamnu sun medium of exchange jedhama jechuudha. Itti aansinee kan ilaallu effects of long distance trade on the Ethiopian society kan jedhu ilaalla jechuudha. Dhiibbaalee daldalli karaa dheeraa kun society Itoophiyaa keessa irra jiranitti geessuu danda'e, dhiibbaa inni fiduu danda'e wajjin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa it served as a means of economic ties and interdependence between people and states. Akka walitti dhufeenya fi akkasuma of danda'uu jidduu ummataatii fi isteetiiwwan jidduutti akka tajaajilu ta'ee ture jechuudha. Daldalli karaa dheeraa kun jechuudha. Jalqaba irratti economic ties walitti hidhamni ikonomii akka jiraatu taasisee jira jechuudha. Daldalli karaa dheeraa kun walitti hidhamni ikonomii akka jiraatu taasisee jira. Akkasuma interdependence between people and states walirratti hirkachuun jechuudha. Uummanni fi isteetiin yeroo san turan akka walirratti hirkatan taasisee ture jechuudha sababa daldalaatiif. Inni biraa immoo served as one major source of income to rulers. Akka madda galii itti tajaajilaa ture jechuudha daldalli karaa dheeraa kun. Hooggantootaaf akka madda galiitti tajaajilaa ture jechuudha. Inni biraa fi inni xumuraa immoo contributed to the political and the religious transformation of Oromos in the Gibe region.
akka jijjiiramni politikaatii fi amantii akka jiraatu taasisee jira jechuudha. Oromoos in the Gibee region, Oromoota naannoo Gibee turan irratti jijjiiramni politikaatii fi amantii akka jiraatu taasisee jira jechuudha. Jijjiiramni politikaa yommuu jennu isteetiiwwan haaraan kan akka Limmoo Innaariyaa kan reefu kaasnee ilaalle jechuudha. Kan akka Limmoo Innaariyaa fa'aa fi isteetonni hedduun naannoo Gibee kana keessatti uumamuu danda'anii jiranii jechuudha. Kun akka jijjiirama politikaatti yommuu ilaallu, jijjiirama amantiitiin immoo daldala karaa dheeraa kana keessatti akkuma paartiilee dabre keessatti ilaalle jechuudha. Daldaltoota biyya biraatu keessatti hirmaataa ture jechuudha. Keessattuu warra Miidil Iistii kan akka aljabartii jennee ilaallee ture jechuudha. Daldaltoota warra Arabaa turan jechuudha, Musliimtota Arabaa. Isaan kunniin sababa daldalaatiif biyya keessa sababa seenaniif amantii akka babal'isaniif tajaajilee jira jechuudha. Daldalli karaa dheeraa kun sababa daldalaatiif namoonni walitti sababa dhufaniif amantiin akka babal'atu taasisanii jiranii jechuudha. Inni kun jijjiirama gara amantiitiin dhufeedha jechuudha. Amantiin Islaamaa sababa kanaatiif babal'achuu danda'ee jira jechuudha. Isaan kunniin dhiibbaalee sababa daldala karaa dheeraatiin dhufuu danda'anidha jechuudha. Yeroo itti aanu the formation of modern Ethiopian empire kan jedhu hojii ilaalla. Har'aaf kan qabadhee dhufe kana fakkaata. Wanta aga xumuraatti daawwattaniif galatooma.